amantaa deeman mataa isaanii haguuggachuu, qamisii dheeraa uffachuu, akkasumas dibata adda addaa fayyadamuu dhiisuu, yeroo mana amantaa deemanis akka maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokko amiin. Amiin. Jaalatamtoota fi kabajamtoota maatiiwwan Daawwadhaa TV nageenyi fi jaalalli Kiristoos lafaa fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Maqaa isaa kaasnee maqaa ishee galateeffachuu yoomiyyuu kan hin dhiisne yookiin kan biraa hafuu hin dandeenye maqaan haadha keenya qulqulleetti durbee Maariyaamii ol kan jedhan haa ta'u. Amiin. Daawwattoota fi kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota Daawwadhaa TV sagantaawwan hedduu nama barsiisan waa'ee amantaa keenyaa qabatee isiniif dhiyaatee jira. Sagantaawwan hedduu qabanneeti kan nuti jirru. Isaan keessaa barnoonni ni jira, barnoonni wangeelaa ni jira, akkasumas keessummaan Abrahaam ni jira, walaloo fi faarfannaa CD fi BCD ni jira, akkasumas daawwannaa gadaamiiwwanii ni jira. Kana hundumaa bakka jirtanitti argachuudhaaf Daawwadhaa TV subscribe nu taasisaa isiniin jenna. Maatii keenya ta'a. Guyyaa har'aa immoo sagantaa baay'ee bareedaa kan namatti tolu hanga dhumaatti kan daawwachuu qabdan, kan namoota kaaniif illee share gochuu qabdan qabannee isiniif dhiyaanna. Innis maalidha yoo jettan sagantaa dandeettiiwwan daa'immanii kan jedhudha. Gaafii 10 kan dandeettiiwwan daa'immanii maal beekan, waa'ee amantaa isaanii maal beekan kan jennu isiniif qabannee dhufnee jirra. Amma xumura qophii keenyatti akka nu daawwattan video keenya immoo like taasistanii namoota hedduu biraan akka geessistan, akkasumas subscribe taasistanii hiriyoota keessaniif share akka taasistan maqaa waaqayyootiin isin gaafannaa. Sagantaan keenya har'aa marsaa tokkoffaa irratti yookaan marsaa jalqabaa irratti obboleettiin teenya dandeettiiwwan daa'immanii keessatti YouTube kanarratti affeeramteerti yookaan affeerra keenya kabajjee nuuf argamteerti. Obboleettii keenya baga nagaan nu dhuftee siin jenna. Eshi maqaa kee dursa maqaa kee daawwattootaan wal bartaa. Maqaan kee eenyu akka jedhamu? Maqaan kiyya faarfattuu ምህረት Alamuun jedhama. Maqaan ishee ምህረት Alamuun jedhamti. Umriin kee meeqadha? Umriin ishee waggaa 10 kan ta'edha. Kanaaf guyyaa har'aa ምህረት Alamuun waamicha keenya eegdee nuuf dhiyaattee jirti. Dandeettii isheetirraa waan baay'ee barachuu dandeessan jennee yaadna. Daa'imman keessan illee manatti haala kanaan waa'ee amantaa isaanii akka barsiistan akka ittimtan isiniin jenna. Kallattumaan gaafii tokkoffaan maqaa kee kan jedhudha. Maqaa ishee asumaan bartaniirtu nutis barreerra ምህረት Alamuun jedhamti. Gaafii lammaffaan mana amantaa ni deemta jedha. Deebiin ni deema. Mana amantaa nan deema jettee kan jirtu. Ishii gaafii sadaffaan immoo amantaa jechuun maal jechuudha? Akka keetitti amantaa jechuun akkamiin beektan? Amantaa jechuun amanuu fi amanamuu of keessaa qaba. Keenya Afuraffaa rageenyarraa gaafii Afuraffaan immoo naamusa mana amantaa jechuun maal jechuudha kan jedhudha. Kanarratti naamusa mana amantaa jechuun yeroo isin jedhutti ati shamarran miti dubartiidha waan taateef mee mana amantaa yeroo deemtu dubartiin haala kamiin deemuu qabdi? Mana amantaa yeroo deemtutti akkamiin deemuu qabdi? Naamusni isheerraa eegamu mana amantaa yeroo deemtu waan isheen fayyadamne waan isheen fayyadamuu qabdu haala kamiin deemsi ishee maal ta'a jetteeti kan yaaddume sagalee. Naamusa amantaa dubartoota irraa kan eegamu mataa isaanii haguuggachuu yookaan qamisii dheeraa uffachuu yookaan dibata adda addaa fayyadamuu dhiisuu. Shamarran yeroo mana amantaa deeman qamisii dheeraa uffachuu qabdetti miti qamisii dheeraa uffachuu qabdi. Akkasumas mataa ishee rifeensa ishee shaffanattee deemuu qabdi. Dibata garaagaraarraa bilisa ta'uu qabdi jechaati kan jirtu obboleettiin keenya. Dhugumatti waaqayyoon si eebbisu sagalee jireenyaa si dhageessisu. Namoonni hundumtuuyyuu warri beektanis warri hin beeknes shamarran kan taatan keessattuuyyuu yeroo mana amantaa deemtan ishee daa'ima waggaa 10 kanarraa waa hedduu hubachuu dandeechanii. Kanaaf yeroo mana amantaa deemtan
qamisii dheeraa uffattanii akkuma isheen isiniin jechaa jirtu haala kanaan akka deemtan isiniin gaafanna maqaa Waaqayyootiin. Gaafii keenya shanaffaa rageenyarraa haati Waaqayyoo eenyudha jedha. Haati Waaqayyoo qulqulleettii dubroo Maariyaamiidha. Jahaffaa rageenyatti kan nuti jiru gaafiin jahaffaan keenya immoo haati fi abbaan qulqulleettii durbee Maariyaamii eenyudha? Haati Maariyaamii Haannaa jedhamti. Haati Maariyaamii Haannaa jedhamti. Haannaa jedhamti. Haati abbaa Maariyaamii immoo Iyyaaqeem jedhama. Eshi haati Maariyaamii Haannaa jedhamti. Abbaan Maariyaamii immoo Iyyaaqeem jedhama. Jettee sagalee jireenya isaa dhageessisoo bulitikoo gaafii torbaffaa rageenyarraa gaafii torbaffaan immoo abboommii Waaqayyoo yookaan ajajni Waaqayyoon dhala namaatiif kenne yookaan abboommii Waaqayyoo meeqa isaan keessaa mee hamma beektu nuu jedhi sagalee kee obbooleessa. Abboommii Waaqayyoo 10 isaan keessaa hin hatin hin sobin nama hin ajjeesin. Eshi gaafii keenya 8ffaa rageenyatti namni maalirraa uumame? Namni abidda, qilleensa, bishaan, biyyoo. Namni sagalee kee obbooleessa. Biyyee, bishaan, abidda, qilleensa, hafuura Waaqayyooti. Eshi namni waan kana Abrahamirraa uumame jetteerti Waaqayyoon sagalee jireenya isaa dhageessisoo. Eshi gaafii keenya 9ffaa rageenyarraa gaafin keenya 9ffaan faarfannaan hin dandeessa. Faarfannaan hin dandeessa jedha. Faarfannaan hin danda'a jetteerti. Kanaaf faarfannaa dandeessoo tokko akka nu faarfattuudha. Inni dhumaa gaafin keenya 9ffaan jechuudha. Faarfannaa tokkicha nu faarfattaa jechuudha. Maariyaam ni jaalti uumamaa hundaarraa. Maariyaam ni jaalti uumamaa hundaarraa. Isheen gummee abiddi waaqummaasa. Isheen gummee abiddi waaqummaasa. Maariyaam ni jaalti uumamaa hundaarraa. Maariyaam ni jaalti uumamaa hundaarraa. Isheen gummee abiddi waaqummaasa. Isheen gummee abiddi waaqummaasa. Maariyaam ትበልጣለች ከሁሉም ፍጥረት። ማርያም ትበልጣለች ከሁሉም ፍጥረት። ስለያዘች እሳተ መለኮት። ስለያዘች እሳተ መለኮት። ማርያም ትበልጣለች ከሁሉም ፍጥረት። ማርያም ትበልጣለች ከሁሉም ፍጥረት። ስለያዘች እሳተ መለኮት። ስለያዘች እሳተ መለኮት። ማርያም ታብ እምኩሉ ፍጥረት። ማርያም ታብ እምኩሉ ፍጥረት። እያ እሳተ መለኮት። እያ እሳተ መለኮት። ማርያም ታብ እምኩሉ ፍጥረት። ማርያም ታብ እምኩሉ ፍጥረት። እያ እሳተ መለኮት። እያ እሳተ መለኮት። እያ እሳተ መለኮት። እያ እሳተ መለኮት። faarfannaa ergamootaa si dhageessisuu obboleettii keenya faarfannaa ergamootaa si dhageessisuu mootummaa Waaqayyoo si dhaalchisuu akkanumatti boros cimtee mana Waaqayyoo keessaa akka dhaabbattu si taasisuu gaafin keenya inni dhumaa
waa'ee haala gaaffii deebii keenya yookaan immoo guyyaa har'aa akkatti dhiyaattee waan kana deebisuu keetiif mee akkam sagantaan kun itti hafuumu akkanumatti ijoolleen yaa baratanii ijoolleen hirmaatan jettamu mee yaada qabdu akkam mee yaada kennu. Waa'ee gaaffii deebii keenyaa baay'ee nama gammachiisa akkasumas warri hiriyaa kiyya taasan daa'imman sagantaa kana dhaggeeffatanii haadha fi abbaa keessan waamtanii gaaffii akkanaa gaafattanii akka wanna guddaa argeecha sinin gaafadhaa jechuudha. Nuuf argamtee dandeettii daa'immanii waan beekturraa gaaffii fi deebii nu waliin taasisteef guddaa galatoomii waaqayyoon si haa eebbisu.